Itoophiyaan wabii midhaan nyaataan of danda'uun qamadii biyya alaatti hanga erguutti geesseetti. Xiyyeeffannoon oomisha qamadiif kennameen qonnaan bulaan qamadii kilaasteraan waggaatti si'a 2 fi 3 oomishuun eegalameet kan inni jiru. Kanaafis akka biyyaatti oomisha qamadii gara biyyoota ollaatti erguuf karoora qabame milkeessaa jiraachuu wayitaa godinaalee garagaraatti hojiidhaaf deemnutti arguun taajjabneeti kan nuti jiru. Bakkeewwan hin baratamnetti qonnaan bulaan qamadii oomishuu eegaleera. Godina Jimmaa qonnaan bultoonni aanaa Oomoo Naaddaas kanaaf akka fakkeenyaatti kan ka'anidha. Qamadiin kun bona faca'uu isaas jal'isii kanas tasumaayyuu hin beekne durgasii amma moreef waggaa arfan kana keessa argaa gadi bu'ee ogeessi dhufee barsiisee jenneereef argaarra malee waan akka boqqolloo waan biraa malee ergasii jal'isii kanaan bona hojjennee hin beekne. Waggaa keessa gizee tokkicha argannu amma waggaa keessa immoo erga jal'isii kanaan hojjechuu qabne gaariidhuma argataarra bareedaadha. Haalli jiru bareedaadha. Gaariidha. Durii qamadiin hin ta'a jedhamee yaadamne amma immoo ta'ee argameera waan ta'eef bareedaadha. Haalli jiru gammachiisaadha. Qamadii isa gannaanii bokkaadhaan hojjetamu malee isa jal'isii kana duraan hin beeknu turre. Biyya qaraatii isa dhageenyu malee. Qonnaan bultoonni kunneen galtee qonnaaf ta'u haala gaariin argachuu fi gorsa ogeeyyii hojiirra oolchuudhaan ooyiruu isaanii irratti qamadii faca'ee jiru irraa callaa gaarii abdannaadha kan himanii jiran. Kanaan dura kuduraan muduraadha hundi kuntaalaan hin lakkaa'amu. Boqqolloonis ammi argame hin argama. Kunis immoo amma erga wal qabnee hojjechuu qabne hamma tokko bu'aa hin argataarra. Barreen gaddaa bara kaanirra immoo wayyaa hin bicuu irra dabalee argameera. Qamadiin kun sararaan faca'ee yalan. Eegasii nuti timsaadhuma facaafne hin beeknu isa kana. Amma inni sararaan faca'e kun xaawos baay'inaan fudhataa, xaawos seerumaan fudhataa, yuuriyaas hin fudhata. Baran akka yaada irratti kuntaalee 50 arganne innetuma yaada. Kaka'umsi qonnaan bulaa keessatti uumameen oomishaa fi oomishtummaan akka dabalu taasisaa jira kan jedhan abbaan adeemsaa misooma jallisii aanaa Oomoo Naaddaa Kaliil Kadir lafa qopheessurraa kaasee kaka'umsi uumameera kan himan. Kanaan dura akka aanaa keenyaattis ta'ee akka ganda kanaatti kan beekamu hojii misooma kuduraaleetii fi hojii misooma midhaan agadaa keessaa boqqolloodha. Amma garuu mootummaan keenyas yeroo ammaa xiyyeeffannaa addaatti kennuudhaan leenjii garaagaraa ogeessa keenyaa kennuudhaan qonnaan bulaadhaafis leenjii garaagaraa hubannoo garaagaraa kennuudhaan itti xiyyeeffatee kan itti karoorfame. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Oomoo Naaddaa obbo Naziif Shee Kamaal yeroo ammaa ooyiruurraa qamadiin sassaabbiif ga'ee akka jiru himu. Hojiin qamadii kun erga oomishamee amma sassaabbiidhaaf gahee jira. Kana oomisha kana gaafa kaasne tiraaktaraan immoo qonnee hojii kana arfaasaadhaan immoo lafa kana uwwisuudhaaf qophii bal'aa taasisaatti kan jirru. Gandoolee biraa keessattis akkuma kana kan irraa ka'ee yeroo ammaa qophiin lafaa bal'inaan taasifamee jirudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Jimmaa obbo Maammer Abbaa Fiixaa muuxannoon waggoottan darban irraa ka'uun godinichatti karoora qabameen ol qamadiin ooyiruu irratti faca'ee akka jirudha kan himanii jiran. Yeroo jalqabaatiif egaa muuxannoowwan waggootan 4 darban itti fayyadamuudhaaf marsaa 5ffaadhaaf godina keenya keessatti jallisiidhaan yookaan immoo bonaanii qamadii oomishuu bal'inaan dandeenyeeti kan nuti jirru. Bu'uuruma kanaan egaa lafa naannoo hektaara 400 olitti siqatu karoorfannee yeroo ammaa kana karooraa ol haalli nuti itti raawwanne qotee bulaan naannoo 327 oli hojii misoomaa qamadii bonaa irratti haala qabatamaa godina keenyaatiin kan bobba'ee jiru ta'uu isaati. Yeroo ammaa kana egaa godinaan keenya keessatti aanaalee hunda irratti qamadiin jalqaba irratti oomishame sassaabbiidhaaf dhaqqabee yeroo ammaa kana kan inni jiru. Dabalataanis oomisha jallisii qamadii baranaanii hektaara tokkorraa callaan guddaan argamaa abdannaadha kan himanii jiran. Kuntaala 83 kan nuti arganne bara darbe jechuudha. Inni kun olaanaadha potenshiyaal. Waliigalaan garuu naannoo kuntaala 40.5 kan nuti arganne giddu galeessaanii. Bara kana immoo yoo xiqqaate haga kuntaala 1.5 oomishtummaa giddu galeessaatiin yoo daballe kuntaala 42 hektaara tokkorraan arganne jennee karoorfannee haala sanaan itti adeemaatti kan nuti jirru.